Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo roobii galgala amma eegalam. Waraana Iraan Israa'elii fi Ameerikaa hirmaachise eenyutu maal buufate kana irratti gabaasa qabna. Balaa konkolaataa haadha warraa abdii qophee dabalatee lubbuu namoota danuu galaafate irrattis maatii kan dubbisne. Umriitii guutuu qormaatuma jireenyaa keessatti ta'ee ilma obboleeyyan kiyya guddisuu fi isaan guddisuuf osoo gaggeessuu umriitti jiraatte bahanii hafuuraa rabbi nama haa qabu balaan tasaa kun dhufe. Hiriira mormii magaalaa guddoo Keeniyaa dabalatee magaalota biyyattii kaanitti ba'an. Ganam kana magaalaa Nairobi keessa baatee namni duun ruutoo shuukaa jedhan ruutoo angorra buuyii jedhanii ruutoo nu bulchuutti hin jiru sirnaan nu faayiduutti hin jiru kanaaf aangoo gadhiisuu qabaa jedhanii gaaffiin isaanii guddaan kana. Odeeffannoo olmaa addunyaa wajjiniin hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa amma xumurratti nu hordofa. Kanattaan Suudaan immoo hiriira mormii har'a magaalaa Nairobi keessatti ba'ameen dhimma wal qabatu waa'ila koo Aslii galgala wajjiniin kaafna. Aslii guyyaa har'aa hiriirri ba'ame sababa maalirraa kan ka'e? Hirpha akkumatti beektu barda biree keenya keessa mormi guddaa ture. Gaafas pireezidantiin biyyattii Ruutoon gibira guddoo dabaluu barbaade faayinaans biil jedhanii uummanni keenya maallaqa iddoo akka baasuu gaafatamaa ture. Uummanni aaree namni daandiitti ba'ee paarlaamaa keenya cabsanii seenanii warri paarlaamaa keessa baqatee gaafas waan iddoo namni miidhamee namni du'ee man paarlaamaalee caccabsanii turanii sun yaadachuu fi hiriirri mormii karba'ame. Guyyaa har'aa kana guyyaa har'aa kan ba'ame gaafas akkuma beekamu namni hedduun lubbuu dhabee namni 65 ol ka lubbuun isaa dhabame namni gara 89 dhabamanii kan du'anii argamanii kan ammoo agammaa ka hin argamanii jira. Labsiin faayinaansii sun mormiin hawaasaa guddaan mudachuudhaan otoo hojiirra ooliin kan inni hafe yeroo sana. Dhugaa. Har'as immoo hiriira ba'ame kanaan lubbuu namaa fi akkasumas qabeenya irra miidhaan ga'ee jirame miidhaan qaqqabe akkamittiin ibsama? Ammaatti kan mirkanaa'e nam lama bakka Matuu jedhama. Matuuni Nairobi miti gar baha lafa warra Kaamba jedhame keessa jira. Achitti namni lam lubbuu dhabuuti himama. Nairobi keessa immoo namni 50 olii miidhamee jira. Ka hospitaal gananii warri hospitaala mirkaneessee nam 50 oliiti. Guyyaa har'aa sochiin konkolaataa baay'een karaa Nairobi irratti mul'atu akkasumas suuqiiwwan danuun illee cuccufaadha kan isaan turani. Hiriirtonni maal barbaadu maal gaafatu? Hiriirtonitti gaafatamummaa barbaadu. Fakkeenyaaf warri mormitoota ijeessu jiru kun akka hidhamaniif wanni guddaan kan isaan gaafatanii akka pireezidantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoon hojii gadhiisee ba'u. Aangorraa akka ba'u barbaadu. Fakkeenyaaf ganam kana magaalaa Nairobi keessa baatee namni hedduun ruutoo shuukaa jedhan ruutoo angorra buuyii jedhanii hiriirri isaanii wanni guddoon isaan dhageessaa jiran kana. Ruutoon aangoo gadhiisuu qabaa. Ruutoon nu bulchuutti hin jiru sirnaan nu faayiduutti hin jiru kanaaf aangoo gadhiisuu qabaa jedhanii gaaffiin isaanii guddaan kana. Keenya keessa eegii gaafas hiriirri hin dhaabamne mormiin akkasuma itti geggeeffamaa ture. Hiriir geggeeffamu kan keessatti ka torbe dabreele namni ajjeefame ture. Kanaafi ka gurbaa barreessa wayii ka ajjeefame garkiisummuuti fuudhamee Nairobi fidamee asitti ajjeefame kan irratti uummanni itti gaafatamummaa barbaada. Mootummaan lafuma ka'ee nama ajjeesuu hin qabu, poolisiin nama ajjeesuu hin qabu, itti gaafatamummaa jiraachuu qabaa jedhanii labsanii ganam kanammoo mootummaan uummanni yoo hiriir ba'ee seer biyyattii kabajuu qabaa. Mirgi keessanii hiriir ba'uu dandeettanii waan feetan mormuu dandeettanii garuu poolisii kabajuu qabdanii seer biyyattii kabajuu qabdanii jedhanii hiriir nagaa baan gaafatamanii garuu akkuma beekamu namoonni hedduun yoo walitti dhufe wanni hammaatu hedduu sun keessa fakkeenyaaf akka lubbuu namaa dhabam kana. Viidiyoowwan garaagaraa akka agarsiisanitti hiriira kanarratti namoonni hirmaatan lakkoofsaan danuudha. Hiriirri kun eessa fa'aatti ba'ame? Inni guddichi magaalaa Nairobi keessa kan Mombaasaa lafa Machakos jedhaman kakkamee gafa bakka hedduutti ba'ame. Keenya keessatti Kirinyaa gafa naannoowwan keenya yookiin counties ka jedhaman hedduu keessatti ba'ame. Inni guddaan Nairobi keessa. Haala amma jiru kanaan hiriirri kun waan itti fufuusitti fakkaata moo waan qabbanaa'uusitti fakkaata? Hiriirri kun waan dhaabamnatti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf wanni guddaan uummanni barbaadu karaa nagaatiin hiriir baanii mormii baanii deebi'an. Reefu amma ka viidiyoo irraa daawwachaa turre ganam kana poolisiin Nairobi daandii cufee fakkeenyaaf namni gara paarlaamaa keessa seenne dallaa kaan. Kaan ammoo masara mootummaa seenuu barbaadan. Karaan kulleen cufamee ture fi wanni hedduun kan uummanni gaafachaa jiru hin dhaabamne. Poolisiin akkuma durii kaan yoo namni hiriir ba'u namoonni ajjeefamaa jira. Torbe dabree namni ajjeefame, har'a namni ajjeefame, yeroo namni hiriir bacuuf namni ajjeefame jira. Kanaafi uummanni gaafii kan gaafachuu hin dhiisu. Aslii galgaloo odeeffannoo hiriira Nairobi keessatti ba'amaa jiruun wal qabatu nu biraan geesseef guddaa galatoomi. Ulfaadhu hirpha.
balaan tiraafikaa wixata darbe magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Qaaqeetti qaqqabe lubbuu namoota 9 dabarse. Namoota balaa kanaan lubbuu dhaban keessaa tokko haadha warraa duraanii artist Abdii Qophee aadde Indiyaa Osooti. Aadde Indiyaan ijoollee Abdii Qophee wajjiniin horatan guddisuutti rakkoo guddoon argee jechuudhaan kanaan dura BBCtti himanii turan. Akkatti balaa kanaan lubbuu dhaban ijoollee Abdiin Qophee horatan keessaa ishee quxisuu kan taate Naayilii Abdii gaafanneerra. Hindoon rabbamataa godhuu fi osoo Adaamaa gara Finfinnee deemtuuti mudannoon balaa tasaa konkolaataadhaa Qaaqeetti irratti mudate. Namoota hedduutu boqotee makiinaa san keessaa mana keenyaas Taaziyaan tun nama lama dura dhufee isma keenya Yusufoo hospitaala jira. Hindoo rabbamataa godhuu fi sinatti mataa akhirantu jechuudha. Yoomi balaan kun kan mudate jechaadha? Balaan kun kan mudate guyyaa wixataatti. Balaa kana keessatti namoota meeqatu lubbuun isaanii darbee namoota miidhaman waan odeeffattee jira? Miidiyaa akka hin dhageen nama 9tu lubbuun boqotee isaanii. Konkolaataatu walitti bu'e jechaadha? Konkolaataa 4 akkanatu walitti bu'e. Baay'ee nama gaddisiisamee aadde Indiyaan eenyu seenaa san keessa dabarsan illee waan tokko naa kaasi. Aadde Indiyaan anaaf haadhatii eessa lamagaati. Tole. Umriin isaallee xiqqoodha. Baay'ee hedduurra xiqqoodha. Umrii ishee guutuu qormaatuma jireenyaa keessatti ta'ee ilma obboleeyyan kiyya guddisuu fi beekagaa ilmaan qabsaa'otaa kana haalotan jiran hedduu jira. Kanuma keessatti isaan guddisuuf osoo olii gaggeessuu umriitti jiraatte bahanii hafuuraa rabbi nama haa qabu balaan tasaa kun dhufe duutii karaa keenya amma waan irratti fedhuun qabu rabbi raamataa godhu. Mee balaan konkolaataa kun lubbuu namootaa irra deddeebiidhaan galaafataa jira waan taajjabdanuu kaase. Kun dogoggorumsa seeraarraa inni. Jarjararraa of eeggachuu dhabuurraa shufeerumarraa. Yaada nu kaafteef guddaan si galateeffadha Naayilii rabbi sinaa jabeessu. Haayee amiin galatameef baay'ee. Balaa kanaan barattuu Yuunivarsiitii Haramayaarraa eebbifamte haadhaa fi obboleettii ishee dabalatee walumaa galatti maatii tokko keessaa namoonni 3 lubbuu dhabaniiru. Sirni gammachuus gara gaddaatti geeddarame. Balaan kun atoobisiin tokko konkolaataa fe'iisaa wajjiniin walitti bu'u hordofuudhaan karaarraa maqee konkolaataa imaltoota fe'etti bu'uudhaan akka qaqqabe poolisiin miidiyaalee biyya keessaatti himeera. Itiyoophiyaa biyya konkolaataa baay'ee hin qabne keessatti balaan tiraafikaa irra deddeebiidhaan qaqqabu waggaatti lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii galaafatama. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Lammiileen Itiyoophiyaa Miyaanmaar kaampii yakki saayibariitti gaggeeffamu keessaa miliquun harka hidhattootaa turan hunduu gara biyyaatti deebi'an. Koreen maatii fi akkasumas maddeen Taayilaand akka mirkaneessanitti lammiileen Itiyoophiyaa 751 harka hidhattootaa turan hunduu gara biyyaatti deebi'aniiru. Haa ta'u malee kaampii yakki saayibariitti gaggeeffamu keessaa ba'uu kan hin dandeenye lammiileen Itiyoophiyaa 42 ammayyuu haala rakkisaa keessa jiraachuun himameera. Hiriira mormii har'a Keeniyaatti ba'ameen lakkoofsi namoota du'anii 8 qaqqabu jaarmiyaaleen mirga namoomaaf falmanii fi hakiimonni beeksan namoonni 400 ol hiriira mormii ba'ame kanarratti madaa'uun ibsameera. Namoota madaa'an keessaa 8 rasaasaan rukutamuus ibsamee jira. Sa'aatii 24 darbe keessatti Gaazaatti yoo xiqqaate Filisxeemonni 74 du'uun ibsameen. Gaazexaan Haaretes ministeera fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin hoogganamu wabeeffachuudhaan akka gabaasette namoota 74 du'an keessaa 33 bakka deeggarsi namootaaf kennamutti ajjeefamanii jedhameera. Gama kanaan Israa'el loltoonni 7 Gaazaatti jala ajjeefamuu beeksifte. Humni waraanaa Israa'el akka beeksisetti loltoonni biyyattii 7 kaleessa kibba Gaazaa kaan keessatti du'anii jedhame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Yuukireen dhaabsisuun rakkisaa ta'uudha dubbatan. Doonaald Tiraamp walgahii neetoo irratti yeroo hirmaatan sababii waraanicha dhaabsisuun dadhabameef ibsanii jiru. Iraan namoota Israa'eliif basaasan jette 3 ajjeeste. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet ammoo osoo buufataaleen niwukilaraa ishee manca'uu baatanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin fudhattu ture jedhan. Galaanaa Balaa gabaasa dabalataa qaba. Ejensiin oduu qaama haqaa Iraan akka jedhutti Iraan namoota Israa'eliif basaasan jedhamanii himataman 3 fanniftee ajjeefteetti. Ejensiin Mizaan ajjechaa raawwachuuf meeshaalee seeraan alaa gara biyyattiitti galchuuf yaaluun yakkamaa ta'uu gabaasee jira. Mizaan namoota Israa'el gargaaran jedhamanii hidhamanii fi murtee argatan jechuun maqaa dha'e keessa Idris Alii, Azaad Shojjaayii fi
Rasuul Ahmed Rasuul keessatti argamu. Akkasumas Iraan walitti bu'insa guyyoota 12f Israa'el waliin keessa turte keessatti namoota hidhata qabu jedhamanii himataman 700 ol ta'an to'annoo jala oolchitee jirti jedha dhaabbata mootummaa waliin hidhata qabu Noor News. Gama kaaniin paarlaamaan Iraan ejensii anniisaa atoomoo adil addunyaa kan dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma niwukileeraa ilaallatu wajjin hojjechuu dhaabuuf sagalee kennee jira. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan Muhammad Bahar Galiibaaf dhaabbatichi haleellaa Israa'elii fi Ameerikaa hin balaaleffanne amanamummaa isaas caalbaasiif dhiyeesseera jedhan. Galiibaaf qondaalotni niwukileeraa Iraan hamma bu'uuraaleen niwukileeraa wabii argatanitti dhaaba kana tumsuu ni dhaabu jedhan. Dabaluunis sagantaan niwukileeraa dhimma nagaa qabeessa ta'eef oolu saffisaan ittuma fufaa jedhan. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo haleellaa Ameerikaan sagantaa gabbisa niwukileeraa Iraan irratti gaggeessite sagantaa gabbisa niwukileeraa biyyattii waggoota baay'een boodatti deebiseera jedhanii akka amanan dubbataniiru. Akka yaadutti waggoota kurna hedduu boodatti deebi'ee jedhan. Wanti isaan barbaadan gabbisuu ture jechuunis hubamuu isaa himan. Haleellaan sun waraanichatti xumura horeera jechuunis himan. Kana dura garuu gamaagamni basaasa waraanaa Ameerikaa akka ifa godhetti haleellaan US sagantaa gabbisa niwukileeraa guutummaan guutuutti hin barbadeessine jedhee ture. Yoo miidhees jiraate baatiiwwan muraasa qofaa duubatti deebisaa jedhe. Tiraamp walitti bu'insa Israa'eliif Iraan gidduutti adeemaa jiru akka lola barattoota daa'imman lama dallaa mana barumsaa keessaa wal lolaniitti ibsan. Daqiiqaa 2-3 wal haa tuman. Achi isaan dhaabuun salphaadhaa jedhan. Miidhaa haleellaan US Iraan irraan ga'e ilaalchisee gabaasni humna ittisaa US Peentaagoon baase haleellichi niwukileera Iraan guutummaatti hin barbadeessine jedha. Haleellaan US bu'uuraalee niwukileeraa Iraan irratti raawwatte sagantaa niwukileeraa biyyattii hin barbadeessine. Ji'oota muraasaan yoo booddeetti deebise malee jedha. Boombiin Ameerikaan dilbata darbe roobsite tuullaa gabbisa yuuraaniyemii Iraan hin dhabamsiifne jechuun ejensii tika waraanaa Ameerikaatti maddeen dhiyoo ta'an miidiyaa michuu BBC CBS itti himaniiru. Laaboraatooriin sagantaa kanaa hin tuqamin jira. Haleellaan caasaa wiirtuu kanaa irra keessa qofa haleelee jedhan maddeen kunniin. Doonaald Tiraamp garuu bu'uuraaleen niwukileeraa 3 qixumaan haleelamanii barbadaa'aniiru jedhan. Dabaluunis osoo meeshaaleen waraana niwukileeraa gabbisaa jiran hin barbadoofne ta'e mootummaan Iraan amanee waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin fudhatu ture jedhan. Ministeerri dhimma alaa US Maarko Ruubiyoon wanti gaara sana jala jiru hundi haala hamaa keessa jira jechuun Iraan sagantaa niwukileeraa torban tokko dura qabdi ture caala baay'ee duubatti deebiteetti jedhan. Gamkaaniin barreessaan olaanaan neetoo Maark Ruut Ameerikaan humna niwukileeraa Iraan keessaa balleessiteetti jedhan. Haleellaan kun karaa dinqisiisaa ta'een raawwatame jechuunis tarkaanfii murteessaa ta'uu ibsanii jiru. Waraanni hamaan guyyoota 12 Iraan, Israa'eliif US amma waliigaltee dhukaasa dhaabuu qaamoleen lamaan tole jedhaniin caamee jira. Haa ta'u malee hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Khamenei hamma yoonaa waliigaltee kanaaf beekamtii kennuun isaanii hin dhaga'amne. Ofii waraana guyyoota 12 Iraanii fi Israa'el kan Yuunaayitid Isteetiin deeggaramee gaggeeffame keessatti eenyutu maal buufate? Waayillaan keenya ammayyuu taanaa fi hiikaa fi tasaa xiinxalaneeru. walitti bu'insa torban lamaaf adeeme kanaan eenyutu maal buufate, Ameerikaan maal buufatte, Israa'eloo, Iraanoo, biyyoon addunyaa kan jedhu kaafna. Meehiikaa Ameerikaan maal buufatte? Tole asirraa Ameerikaan wanti ishiin buufatte jechuu dandeenyu maalidha? Beekamaadha. Ameerikaa fi Iraan diinummaa waggaa baay'ee qabu. Garuu kallattiidhaan Iraan keessa seenanii haleellaa gaggeessuun yeroo jalqabaati. Keessumaa bara bulchiinsa Shaa yookiin bara bulchiinsa sirna gonfoo bara 1979 Iraan keessatti 50 dura Iraan keessatti kufeeyasi Ameerikaan kallattiidhaan dhimma Iraan keessatti karaa humnaa kana dura qoqqobbii garaagaraa kaa'uudhaan yookiin immoo dhibba garaagaraa Iraan irratti gaggeessuudhaan kan isheen beekamtu. Pirezidaantota Ameerikaa kana dura turan keessaa waggoota gara 30 olii keessatti yeroo jalqabaatiif humnaan kallattiidhaan Iraan keessatti kan hirmaate Ameerikaadha jechuudha. Kanaaf ammayyuu humna qabdu Ameerikaatti Iraanitti waan agarsiiste fakkaatti. Keessumaa xayyaaronni ishii kan B2 Spirit jedhaman suni boombii Bankar Baster jedhamu Iraan irratti darbachuu ishiitiin Ameerikaan ammayyuu addunyaa irratti humna jabaa qabaachuu ishii boombii sana yeroo jalqabaatiif boombii sun kan adda waraanatti hojii irra oolee jechuudha. Kanaaf boombii sana Iraan irratti fayyadamuu ishiitiin
waggoota dheeraa booda Iraan Ameerikaan kallattiidhanii Iraan keessatti karaa humnaa hirmaachuu ishii waan namatti agarsiisudha. Lola gaafa inni garuu dhukaasa qofaa miti. Akkuma kaaste qoqqobbiin jira waggoota dheeraaf karaa harka jalaanis waan akkasii jiraachuu mala. Garuu akkuma jetti yeroo jalqabaaf kan dhukaasa sun hojirra oole kan Ameerikaan qofti qabdu jechuudha. Kanaafuu Ameerikaan maal buufatte as keessatti fakkeenyaaf? Ameerikaan as keessatti wanti ishiin buufatte Iraan qofatti agarsiisu qofa osoo hin taane addunyaa irrattu humna akkasiin qaba. Dhimma biyya biraa keessatti ammayyuu galuu nan danda'a waan jedhu gama dhiibbaa waraanaa addunyaa irratti qabdu waan mirkaneessite natti fakkaata yookiin immoo waan agarsiisu barbaadde natti fakkaata. Gara biyyoota kaanitti yoo dhufne Iraan maal argatte? Iraanis immoo gara maniitti akka dhuftu dhiibbaa guddaa sirraan ga'uu danda'a. Sirriitti ga'uu danda'a. Sanas kaasuu dandeenya jechuudha. Sababi isaa maali Tiraamp dubbii isaanii keessatti inni amma goone isa guddaadha. Innis achi goonu baay'ee laafaadha iyyuu jedhan. Kanaafuu mariitti kootu waan jedhu deddeebiina kana isaan dubbataa turan. Inumaa jijjiirama sirnaa yoo dubbataa turan. Kun lammiilee biyyatti baay'ee rifachiisa. Baay'ee rifachiise. Garuu immoo suni waan ammatti qabatamaatti waan ta'u natti fakkaatu. Iraan keessatti Israa'elis ta'ee Ameerikaanii itoo Iraan keessatti jijjiiramni mootummaa jiraate baay'ee barbaadu. Garuu immoo Iraan keessatti mootummaa waggoota hanga kana waggoota gara 40tti dhiyaatu aangorra ture salphaadhumatti mootummaa aangoo gad lakkisuu miti. Sababni isaa sekuriitii biyyattii, nageenya biyyattii, siyaasa biyyattii, paartiin mormituu ta'e kan biraa hamma hin jirretti biyya sana karaa amma gaara amma gadiitti kan to'atee jiru mootummaa Ayatollah Khamenei kana mootummaa kana salphaatti waan buqqisuu dandeessu miti. Humna jabaachi keessatti ijaaruu si barbaachisa, warraaqsa uummataa kaasuu si barbaachisa, paartilee mootummaa sana morman ciccimoo kaasuu si barbaachisa jechuudha. Gama biraatiin Iraan maal argatte yaa jenne kaasu. Iraan biyya akkasumatti salphaatti biyyoota gurguddoo Ameerikaa wajjin lolatti seenuu jechuun salphaa miti. Kanaaf Ameerikaanii maal jedhee numaayyuu Tiraamp guyyoota muraasa guyyoota 3 yookiin 4 dura totaal sarreender guutummaa tarka kennadhu jedheeti kan inni maxxanse jechuudha. Daangaa qilleensaa keetu wanneerraa seechi waan gootuun jiru. Inumaa lola kana keessatti dhiifatama dubbii kedammaan qabee olaantummaan guddaan Ameerikaa fi Israa'el argatan daangaa qilleensaa Iraan to'achuu isaanii. Xiyyaaronni meeshaawwan waraanaa Iraan qaban kan duriiti gara caalu. Qoqqobbiitu irra jira waan ta'eedhaaf. Akkasumas immoo ittisa qilleensaa isaanii dursanii rukutuun isaanii akka Iraan harka kennattu yookiin akka laaffisuu dhiibbaa uumuu jedhanii yaadu ekspertoonni kanuma keessa immoo akka mariitti dhuftullee dhiibbaa uumuu danda'a dhuga akka argaa jirrutti. So kanaaf Iraan maal agarsiifte jechuudha humna qabdu. Keessumaa bilaastik misaayilaa yookiin immoo misaayilaa haayipersoonik ta'an saffisa sagalee dachaa hedduu irra deemuu danda'an misaala Faatawaan kan jedhaman jiru akkasuma misaayila fageenya gaggabaabaa deeman kan kaleessattiin buufataalee waraana ba'aa giddu galeessaa keessa jiranitti rukutte misaayila sana addunyaa irratti hojiirra oolchuu ishee humna jabaa qabaachuu ishee agarsiisteetti. Dhumaayyuu Israa'el maaliin beekamti humna ittisaa misaayilaa cimaa qabdi sadarkaa gosa garaagaraa kan ofirraa ittisuu danda'u qabdi jedhamee ittiin dhaadatamaa ture. Humna ittisaa Israa'el sana cabsuu seenuu kan danda'u haayipersoonik misaayila warra jedhaman qabaachuu ishee agarsiisteetti. Salphaatti biyya harkan kennani ta'uu ishee agarsiisetti. Gara Israa'elitti haa dhufna ammayyu. Israa'el maal argatte yoo jenne waraana kanarraa yookiin immoo maal buufatte yoo jenne akkuma jalqaba kaasnee waraana kanarratti Israa'el baay'eetti qophaa'u ishee wantoota namatti agarsiisu haleellaa gaafa waxabajjii 13 Iraan irratti gaggeessite baay'eetti qophooftee dhufuu ishee kan namatti agarsiisudha. Beekamaadha Israa'el addunyaa irratti wanta ittiin beekamtu lama keessaa tokkodha. Tokko humna tikaa jabaa qabaachuu isheeti Mossad kan jedhamu inteleejensii biyyoota garaagaraa keessatti hojjetamu. Inni kan biraa Israa'el ittiin beekamtu dursanii rukutuudhaan beekamti. Isaan beekamti humna qilleensaa jabaa ba'aa giddu galeessaa keessatti qabdi. Isa fayyadamtee Iraan irratti gaafa jalqabaa dhiibbaa guddaa geessiteerti. Sana booda immoo giddu galeessan yoo laallee guyyaatti xayyaaronni Israa'el 20 hanga 50 ta'an giddu galeessan qilleensa Iraan irra yookiin immoo qilleensa magaalaa Teheraan irra marmaaru. Guyyaatti xayyaaronni kun magaalaa Teheraan irratti haleellaa garaagaraa gaggeessan jechuudha. Kanaaf guyyaa jalqabaate hanga ammaatti ajajoota waraanaa Iraan jalaa ajjeefaman yoo laalte saayintistoota Iraan jalaa ajjeefaman yoo laalte saayintistii Nikularaa Iraan 11ffaa jalaa ajjeesteetti guyyoota 12 keessatti jechuudha. Kun Iraaniif irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kun Israa'el akkamitti ilaalti akka milkaa'ina guddaatti ilaalti jechuudha. Sababni isaa yaaddoo lamaan qabaa jette. Yaaddoon inni jalqabaa maalidha? Nikularaa Iraan gabbistuudha jette. Gabbisa Nikularaa Iraan. Kuni akka mo'icha guddaatti fudhatte jechuudha Israa'el. Kanaaf wanti isaan argatan kanaadha waraana kanarraa wanti isaan dhaban wanti isaan argatan jennee kaasuu kan dandeenyu kanaadha. Odeeffannoo dabalataa marsariitii YouTube fi WhatsApp BBC News Afaan Oromoo irraayyuu kan argattanii Galaanaa Balaayituu isiniif qopheesse Joonatan Mwaangee ogeessa teeknikaati. Boru sagantaa biraatiin deebina waan nu caqastaniif hedduu galatooma lafna gabla.
BBC تقرنيا زينان وانا وحبريتان حيزو حجي يجمر الله زخبركم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو